السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتوتا جانالا شاشة يوتيوب سومان سبسكرايب لايك يقولوا هندقتنا إن شاء الله وانهد والبرسيمنا يروج القباتي في ميديا ردبجو هي أكسما هدا أكاتا فطاير يوكي دمو أكا دابويت فطاير يتقون والبرسيمنا إن شاء الله ناولين ترى kuni ajina taina jechuudha. Daakuu jechuu daakuu walakkaa isaatti godhanna. Asis kuni aanani maankaa lama kaameraa maankaa tokkicha maankaa xiqqaa jechuudha. Mankatika akkasuma kun komboodara mankatika kun soogidda walibbusna hunda achiin booda killee akka nyaata keenya nu laaffisuu godha itti godha killee. Akkasuma kun zayinni baay'een itti baay'atuun barbaachisu. Zayita baay'ootti baay'atee nyaanni gaarii miti. Zayita tanumatti godha. Kuni bishaan akkanatti laaffiffanna. Inshallah laaffisee walitti deebina. Akkanatti laaffisa waliin gahaa jechuudha. Laaffisee jedhee walitti deebina inshallah. Akkaataa maal keessa itti goonullee isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Amma kun haala kana fakkaata. Laaffifadhee waliin gahee ol keessinsisee jira. Haga sa'aatii 2 akkanumatti dhiisa. Bakka ho'aa kaa'ee jechuudha. Booda ol bayee hojjedhee baay'ee bareeda. Illaafa futaayiree filleentaa biizaafis akkasuma kalliyaa waan barbaadan godhachuu dandeettan. Wanta isa keessa kaayuu shunkurtii fi chikkeenii jechuudha. Dijaaja akkasuma maqaduuna siminaamini kana qibamii waa adda addaatti godheeti keessatti hashadha. Akkanumatti godhuu dandeettanii warri barbaadanii waan barbaadan keessa hashachuu foonis ta'ee jibanis waan barbaadanii ni ta'a. Haaluma kanaan inshallah isinii mul'isa yeroo bilchaate akkaataa itti godhee wal keessatti wanni godhe yeroo bilchaate isinii mul'isa futaayira. Akkanumaan naganaa ta'a fayyaa keessanii. Amma kun haala kanaan jira. Kunoo baay'ee jira. Sirriitti ol kof jedhee jira jechuudha. Amma asitti wajjanna kalliyaa jechuudha. Futaayira laafinni ta'a kalliyaa jechuudha. Kuni chiipsiidha. Chiipsii butaaxisii jechuudha. Walis sukkuufne kun dammoo chiikeenii waan hunda qabaa dura jizarii akkasuma shunkurtii timaatimii waa adda addaa qimamii walii hamsee jira. Walii qabee kana dammoo keessa kaayannaa keessatti maranne asitti zayita buufanna bakka asii wajjadha jechuudha. Zayita kana jalaafeeti jechuudha. Akkasitti waliin gaheeti jalaafee gubbaa kanaan kana wajjadha mareeti isin garsiisa. Maree wajjadhee xumuree kan isin deebi'an. Kuni jibanii hashina. Kun jibanidha. Ka jibanii kana dammoo shiiraadha. Kun dammoo kalliyaa chiikeenii jechuudha. Futaayira chiikeenidha. Dijaaja yookiin dammoo maal jedhama? Foon lukkuu jedhama afaan keenyaani. Yaa haala kanaani zayitii kan qabanneef jala isaa ibsina. Vaayirasii jechuudha. Kun jibana kiiriidha. Garagaratti lachuu wajjadhee isin garsiisa inshallah. Boodarra yeroo xumuramee amma bilbila qabadhee jira naaf hin mijaa'u isinitti agarsiisu jechuu keessa kaayaa maruudhaa fi booda isinitti deebi'a.
haala kana hojjedhee jira. Yaa kunuuti bareedaa baay'ee namatti tola gaariidha kanatti hojjedha nyaadha isiniin jedha baay'ee namatti dhibu futaayiraa fi kalliyaa hundi tokkoma baay'ee bareedaa hin laafa kunoo amma firiinii jala kaayuu barbaada hojjedhee jira. Gubbaarra ka argitan kun ka chikenii dura isin mul'isanii chikenii kana keessa hashee jira keessatti. Gubbaan kun dammoo chiipsii filfilii qabu. Chiipsii chikeniidha qaaraa filfilii qaba baay'ee bareeda nyaataa fi yeroo bilchaate isin mul'isa. Kun dammoo kalliyaa habbisoodha gubbaarra godheera. Habbisoodhaan waan hedduudhaaf dawaadha. Habbisooda yookiin habbi barakaa jedhama. Biyya keenyatti habsooda gurraacha jechuudha baay'ee bareeda. Kunuuti haala kana fakkaata shiiraa gubbaarra wanni goone sukkaaraaf bishaan shiiraa gubbaarra wanni goone nyaachuu dandeenya. Garuu ka shiiraa soogidee sukkaara kana qabu warri daayitii gootan rejiimii nyaachuun hin barbaachisu. Nama wanni godha ta'uu fireeshanii fi afurii nyaata rakkoon qabu kun dammoo bareeda futaayiraa zayitii baay'een qabu sukkaaras ni qabu akkuma sammuun futaayiraa jechuudha. Yoo bilchaate walitti deebina. Haala kanaan xumuramee jira kana fakkaata kun olaalaa kun shiiraa qaba kalliyaa kunis kan chiipsii dinnichaa gogaati jechuudha. Haala kana fakkaata xumuramee jira. Waaw baay'ee bareeda baay'ee gaariidha namatti tola. Kunis akkasuma fakkaata baay'ee bareeda kun haala kanaan fakkaata. Baay'ee bareeda keessi isaa illee akkana baay'ee namatti tola. Akkanatti hojjetadha nyaadha meeshaadha laafaadha baay'ee bareeda isiniin jedha. Summaan Ramadan Kareem Ramadan Mubarak Aleena Alaikum inshallah. Akkasumatti ummat islaama kennas du'aayi waliif haa goonu. Waliif du'aayi haa goonu inshallah. Ka rabbiin dhibee kanas nurraa kaasu hundi keessanuu inshallah. Akkasuma chaanaala shaasheetuuf like subscribe godhuu hin dagatinaa. Walaa guddifnuun ijoollee Oromoo shamarra waa akkanaa dalagan baay'een jirani. Wal haa guddifnu wal malee maal qabnaa munillee baala qaba isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Maatii keetaa hin dagatinaa sumaan. Haala kanaan xumuramee jira kana fakkaata kun olaalaa kun shiiraa qaba kalliyaa kunis kan chiipsii dinnichaa gogaati jechuudha. Haala kana fakkaata xumuramee jira. Waaw baay'ee bareeda baay'ee gaariidha namatti tola. Kunis akkasuma fakkaata baay'ee bareeda kun haala kanaan fakkaata baay'ee bareeda keessi isaa illee akkana baay'ee namatti tola. Akkanatti hojjetadha nyaadha meeshaadha laafaadha baay'ee bareeda isiniin jedha. Summaan Ramadan Kareem Ramadan Mubarak Aleena Alaikum inshallah. Akkasumatti ummat islaama kennas du'aayi waliif haa goonu. Waliif du'aayi haa goonu inshallah. Ka rabbiin dhibee kanas nurraa kaasu hundi keessanuu inshallah. Akkasuma chaanaala shaasheetuuf like subscribe godhuu hin dagatinaa. Walaa guddifnuun ijoollee Oromoo shamarra waa akkanaa dalagan baay'een jirani. Wal haa guddifnu wal malee maal qabnaa munillee baala qaba isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Maatii keetaa hin dagatinaa sumaan. Kuni butaata baay'ee bareeda. Kuni butaata jechuudha. Butaata gubbaarra hojjetamu. Kun dammoo habsoodaadha. Habsooda akkasuma halaadha.